Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin Ibsaa Gadaatiin dura dursuun oduu hangafoota. Qawweedhaan osoo hin taane marii siyaasaa hundaammateen cabsuu qabna jechuun ABO'n beeksiseera. Naannoo Amaaraa godina Sabwagii mariitti leellaa tasa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan ajjeefamuu fi qabeenya rasmii dhanga'u jiraattonnii fi aangoonni naannichaa himaniiru. Baay'een baajata investimentii seenaa USA keessatti isa guddaa ta'e koongirasiif dhiyeessuun beekameera. Namni yeroo baay'ee miimii irratti beekamu abbaan kolfaa Speen ganna 65tti boqachuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira ga'u gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Qawweedhaan osoo hin taane marii siyaasaa hundaammateen cabsuu qabna jechuun ABO'n beeksiseera. Adda bilisummaa Oromoo haalli nageenya Itoophiyaa sadarkaan akkaan yaaddessaarra waan ga'eef mariin hundaammata akka geggeeffamu ibsa kaleessa baaseen gaafateera. Dhaabichi mariin hundaammatee qaamolee siyaasaa hunda walitti fidu akka geggeeffamu namoonni siyaasaa hidhaa jiranis akka hiikaman darbee sammuu mootummaan xiyyeeffannoo filannoo irratti kenne caalaa nageenya biyyaaf dursa akka kennu gaafateera. Gorsaa olaanaan hayyu duree ABO kan ta'an Dr. Shugguxee Galata haalli biyyaa daran yaaddeessaa ta'a waan dhufeef teenye ilaaluun nutti ulfaannaan waan yaada furmaatati jennee yaada keenya jedhaniiru. Dhabamuu tasgabbii biyyattii keessatti mudate irraa yaaddoo qabaatu kan ibsan ibsa kanaan ABO'n kanaan duras yeroo garaagaraatti haala nageenya fi siyaasa biyyattii irratti ibsa baasaa tureera kan jedhan Dr. Shugguxee ammas rakkoon itti caalaa waan deemeef ibsa baasneerra jedhaniiru. Adda bilisummaa Oromoo dhiibdee siyaasa biyyattii gololaa jiru furmaanni hunda galeessa kan hundaammatee fiduudhaaf gaafate jechuun ifaa tureera. Adda bilisummaa Oromoo kanaan duras ibsa qabiyyee wal fakkaataa qabu baasaa tureera. Garuu ammas haalli jireenyaa waan isaan yaaddeesseef baasuuf dirqamneerra jedhaniiru. Rakkoo nageenyaa mudate furmaata argataa hin jiru inumaa itti cimeera kun immoo mootummichumaafuu yaaddoo ta'eera. Kanarraa kan ka'e mootummichi ibsa 3 walitti aansee baaseera. Ibsi yaadda'u mootummaa calaqqisiisu kan qaamolee nageenyaa tika biyyaalessaa fi waajjira ministeera muummeetti ba'aa turan rakkoo hamaaf deemee akeekeera jedhaniiru. Haala Itoophiyaa keessa irratti yaada mootummoota addunyaarraa kennames jira akka ejjennuu dhaaba isaanii ibseef ka'umsa ta'uu himaniiru. Ibsi mootummoonni addunyaa garaagaraa kanneen akka United Nation, USA fi gamtaan Awurooppaa yaaddoo gaanfa Afrikaa irraa qaban irraa ka'uun baasanis yaaddoo keenya daran dabaleera. Nutis ammoo teenyee waan ijaan arginu baay'ee nu yaaddeesse jennaan ibsa baasne. Keenyaaf kan naannoo Tigraay, kan naannoo Amaaraa, Kaaba Shawaa fi godina addaa saba Oromoo kan Qimaant, kan Beenshaangumuz, kan kibba naannawaa Ammaarroo, magaalaa Seegan, kan Sumaalee fi Affaar, kan Oromoo fi Amaaraa gidduutti ta'aa jiru kun hundumaanuu waan teenyee ilaallu ta'e nutti mul'ata. Haalli buqqaatii lammiilee fi walitti bu'iinsi daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa akkuma haala Itoophiyaa fi Masriin itti jiran daran isaan yaaddeessuu dubbataniiru. Oromiyaa keessatti bakkee hedduun to'annoo poolisii jala jiran kan jedhan Dr. Shugguxee duraan godinaalee 7tu bulchiinsa koomaandii poostii jala ture. Amma ammoo guutummaatti humna waraanaa bulaa jirti jechuun dubbataniiru. Namni qabsoo hidhannootti kan seenu yeroo siyaasaa furmaata dhibuudha. Karaa nagaan wayita dhibuu akka furmaata dhumaatti namni qawweetti fayyadama. Addunyaarra wanti akka qabsoo hidhannoo gatii nama kafalchiisu hin jiru. Namni jaalatee gara lubbuu fi aarsaa godhutti hin seenu. Kana hambisuuf marii siyaasaa hundaammatee barbaachisa jedhaniiru. Kanaan achi garuu qawweedhaan cabsina jechuun hin danda'amu. Qawwee karaa marii siyaasaatiin nama harkaa buusuu danda'ama. Seenaa biyya kanaa keessatti waggoota dheeraaf qawweedhaan cabsina ilaalcha jedhutu rakkoo uumaa jira jechuun himaniiru. Naannoo Amaaraa godina Sabwagii mariitti leellaa tasa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan ajjeefamuu fi qabeenya rasmii dhanga'u jiraattonnii fi aangoonni naannichaa himaniiru. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e hangam ta'uu akka hin beekamne aangoon paartii naannichaa bulchuu kan ta'an obbo Qiiros Amaaraa kan himan yoo ta'u, jiraattonni dubbisaman garuu gara namoonni 16 himaniiru. Haleellaan kun kan raawwate daangaa naannoo Tigraay fi Amaaraa kan ta'e godina Waagimar keessatti kan argamtu aanaa Ambaar magaalaa Nirwaaq
keessattidha. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa Ambargal obbo Kiiroos akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate wiixata gaafa bitootessa 18 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa obboroo naannoo sa'aatii 11 irrattidha. Haleellaa kanaanis lubbuun namoota nagaa fi miseensota humna nageenyaa darbee jira. Osoo laftiin bari'in haleellaa eegale kana hordofuun qaamoleen lamaan walitti dhukaasuu jalqabanii hanga sa'aatii 8tti sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa turuu himaniiru hoogganaan kun. Haleellaan kun kan raawwate hidhattoota TPLF'n ta'uu yoo dubbatan gara manneen jireenyaatti kan galan waan jiraniif sakatta'insa taasifamaa jiraachuu himaniiru. Naannoo namoonni dubbifaman akka maqaan isaanii eerame hin barbaanne immoo haleellaan kun dilbata barii barraaqa sa'aatii 11 walakkaa irraa kaasee hanga eegale yoo ta'u namoonni 16 ajjeefamuu dubbataniiru. Haleellaan qabeenyas barbadeesseera jedhame kanaan konkolaataawwan mootummaa 4 ambulaansii 3 akkasumas konkolaataan dhuunfaa tokkos gubateera. Akkasumas manni qorichaa saamamuu himameera. Akka namni waan ijaan arge tokko himetti konkolaattonni mootummaa fi ambulaansiiwwan 5 bakka tokkotti iddoo dhaabbatanitti boombiidhaan gubataniiru. Bakkichatti humni addaa naannoo Amaaraa jiraachuuf osoo balaan hamaan hin gahin qolachuu kan himan obbo Kiiroos Amaara. Reeffi isaanii dafee waan ka'eef meeqa akka ta'e beekatu baatu hidhattoonni TPLF haleellaa raawwatan keessaas hedduun ajjeefamaniiru jedhaniiru. Warri kaan raawwatee ergamni isaanii maal akka ta'e beekamu baatus manni jireenyaa bulchitootaa gaafachaa maqaa qabachaa akka turan aangoonni kun himariiru. Wiixata darbe Dimtsa Wayyaanee dubbii himaan ittisa Tigraay kan jedhe Gabra Tsaadiq eeruun akka gabaasetti haleellaan kun kan irratti fuulleffate Ambargelee keessaa bakka Miiraaq jedhamu humna addaa naannoo Amaaraa buufataalee jiru irratti akka ta'ee fi humna addaa seensa guutummaa guututti dhabamsiisuu ibsee ture. Haa ta'u malee hidhattoonni kunneen bulchitoota naannichaa barbaadan arganne namoota nagaa lama irratti garuu mana seenuun miidhaa geessisaniiru jedhaniiru. Abargaleen magaalaa naannoo Tigraay waliin daangaarra jirtu yoo taatu ganda baadiyyaa Tigraay keessa jiru irraa kiiloomeetira 7 qofa fagaatti argamti. Akka jiraattonni dubbatanitti hidhattoonni sun garee sadiin qoodamanii magaalattii seenaniiru. Gama bahaatiin karaa Tigraayin daangessuu fi gama lixaatiin karaa Bataskaana irraan seenanii haleellaa raawwachuu himaniiru. Akka namni kun jedhutti hidhattoonni kunneen raadiyoo qunnamtii qabatanii jiru jedhaniiru. Jalqaba kan aggaaman aangoota naannichaa yoo ta'u hiriyyaa dhiyoo bulchaa tokko nama ta'ee fi dubartii ijoollee ishee waliin jirtu irratti mana seenuun miidhaa geessisaniiru. Humni addaa Amaaraa achii waan ta'eef lolli ka'uu fi bulchitoonnis wayita sana mana isaanii waan tureef lubbuu hafuuf dubbataniiru. Jiraataan kun lakkoofsa beekuu baatus milishaan naannicha keessas akka du'an jiraachuu fi hidhattoonni TPLF keessas hedduun ajjeefamuu dabaluun ibsaniiru. Lola humna addaa Amaaraa waliin banameen miseensonni isaanii duraan ajjeefamuu fi jiraattonni naannichaa reeffa isaanii gara gammoojjiitti akka geessan hidhattoonni ajajaman qe'eetti hin deebines jedhaniiru jiraattonni kun. Jiraattonni gammoojjii deeman kunneen eessaa buuteen isaanii beekamu warri miliqan dhufan akka jedhanitti kun ajjeefamaniiru jedhu jechuun lakkoofsi namoota du'anii akka isaan jedhanii ol ta'uu mala jedhani. Guyyaa sana hanga sa'aatii 5tti dhukaasni cimaan akka turee fi hidhattoonni akka gadhiisan taasifamuu fi takka turee dhaabbachuu dubbataniiru. Haleellaa sana boodas raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Ambargee seenuu eeraniiru. Haa ta'u malee hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaa Tigraay bakka Finaarawaa jedhamurraa wayita dhufaa turetti karaa itti cufuun lola akka turanii fi gaafa roobii magaalattii seenuu dubbataniiru. Nageenyi naannichaa iddootti deebi'us jiraattonni ammallee yaaddoo qabu. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa akka jedhanitti erga raayyaan ittisaa galee booda nagaa ta'uu fi sana booda rakkoon mudates akka hin jirredha. Godinuma kana aanaa Tsagbiij keessatti bitootessa darbe haleellaa hidhattoota raawwateen namoonni hedduun ajjeefamuu fi hedduun madaa'uu ni yaadatama. Bulchaa naannichaa Ab Heenok Nagaash haleellaa raawwate sanaan lubbuu namoota 76 darbuun akka mirkanaa'e himuun namoonni nagaa akka wareegaman ibsaniiru. Oduu maddeen alaa argannetti gaafa darbinu Biden baajata investimentii seenaa USA keessatti isa guddaa ta'e koongirasiif dhiyeessuun beekameera. Pirezidaantiin USA Joe Biden wixinee karoora damee carraa hojii barnootaa fi tajaajila hawaasummaa irratti qopheeffatee koongirasiif dhiyeesseen haasaa isaa koongirasiif taasise kun erga pirezidaantii ta'anii kan jalqabaati. Erga hojii waajjira seenuun hojii eegalanii guyyaa 100 kan guutan pirezidaantichi hojiiwwan investimentii karoorfatan milkeessuuf maallaqa doolaara tiriliyoona 4 akka ramadan koongirasiif ibsaniiru. Maallaqni ramadame kun erga bara 1960 as seenaa USA keessatti isa guddaadha jedhan xiinxaltoonni.
kun dhaloota tokko keessatti yeroo tokko kan mudatudha jedhan Baayden. Wixineen karooraa kun warra paartii Riippaabilikaanikaa biratti mormii kaasiseera. Seeneetariin miseensa paartii Riippaabilikaan ta'an Tiim Skoot karoorri Baayden kun kisaaraa malee homaa hin buusu jedhaniiru. Qondaalli gameessa Riippaabilikaanotaa kan biraa Roonaamiis Daani'eel guyyoota 100 jalqabaa Baayden kan kufaatiin pirezidaantichaa sirriitti itti mul'ateedha jedhaniiru. Manneen maree lamaan keessattuu Dimookiraatonni olaantummaa qabaatanis garuu wixineen karooraa kun osoo seera ta'e hin bahin dura falmii guddaa kaasisuun hinafu jedhameera. Pirezidaantiin Itti Aantuu Kamaalaa Haarisii fi afayyaa mana maree bakka bu'ootaa Naansi Peloosii wayita pirezidaantichi haasaa taasisan duuban ta'anii turani. Wayita pirezidaantii USA koongirensii irratti haasaa taasisu dubartoonni lamaan duuban ta'anii hin beekani. Pirezidaanti Baayden seensa haasaa isaan irratti erga maqaa Kamaalaa Haarisii waamanii booddee seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantiin akka Itti Aantu isaanitti maqaa dubartii eeree beekuu hin jiru kun dhimma yerooti jedhaniiru. Namni yeroo baay'ee miimii irratti beekamu abbaan kolfaa Speen ganna 65tti boqachuun beekameera. Komeediyaaniin Speen Joan Boy Borjaa kan kolfaan beekamu umrii isaa waggaa 65tti boqate. Yeroo baay'ee maqaa masoo Ileristas yookiin afaan Ingiliziin The Glass jedhamu kan beekamu namni kun toora intarneetii irratti kolfa isaatiin waan beekamuuf abbaa kolfaa Speen jedhameera. Borjaan erga bara 2014 TV irratti mul'ate as baay'een beekamne. Ergasii namoonni viidiyoowwan garaagaraa kolfa isaa itti galchuun gulaaluun intarneet irratti gadi dhiisuu eegalani. Haalli kun addunyaa walgahii daran akka beekamu isa godheera. Keessattuu qoosawwan miimsi jedhamuun beekaman keessatti namoonni baay'een fayyadamaa turaniiru. Namni kun roobii kaleessaa hospitaala keessatti du'uu miidiyaaleen biyya sanaa gabaasaniiru. Komeediyaan Borjaan bara darbe dhukkubsatee yaalaaf hospitaala seenee ture. Rakkoo fayyaa isa mudateen erga miilli isaa citee booddee jaalattoonni isaa meeshaa ittiin socho'u bitaniif. Innis bitootessa darbe as ba'uun namoota maallaqa walitti qabaniin meeshaa kana bitaniin galateeffateera. Komeediyaaniin kun waggaa 20 dura erga yeroo jalqabaaf sagantaa bashannanaa Jesus Quintro jedhamu kan afaan Speeniin dabarsuu irratti qophaa'e irratti himatee jalqabee beekamee dhufe. Kilippii viidiyoo isaa inni jalqabaa kan baay'ee nama kolfisiise mudannoo inni mana nyaataa itti bilcheessan kichin keessatti qabu irraa kan eegaledha. Mudannoo isaa kanaanis miidiyaatti himeera. Viidiyoo inni jalqabaa bara 2007 YouTube irratti maxxanfame bara 2014 fayyadamtoonni intarneetii viidiyoo kana viidiyoo biroo walitti hidhanii gulaaluun maxxansuu eegalani. Biyyoonni garaagaraa afaan garaagaraa dubbatan viidiyoo gabaabaa kolfa Borjaa fayyadamuun viidiyoo gabaabaa hojjechuudha eegalani. Viidiyoo Borjaa inni jalqabaa fi akkasumas kan namoonni hojjetan namoonni miiliyoona hedduudhaan daawwatamuu waan eegaleef innis daran beekamaa dhufeera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media kan wajjin turtii gaarii